Dhuga dubbateemi. Maa dhugaa maaf hin dubbanne macaafa qulqulluudha beeki. Tole. Yesuus Kiristoos humna ni qabu moo hin qabu? Amma maaliif jedhee dhiiga amma iddoo biraan seenin gaala amma rakkoo guddaa barreeffamee jira osoo jiraate Yesuus fideen gaafadha. Amma waan macaafame malee ittiin dabaliin hir'isin kan jedhu caafamee jira. Yesuus itti dabalee afaan Oromooti. Oromoo sirran beeku narran beektu. Antee fitsum Oromoo inni fitsum Oromoo. Waan akka waliin caallu. Afaan Oromoo yoo wal barumsa keessatti wal caalle umriidhaan yoo wal caalle malee dheerumsa keessa yoo wal caalle malee bifaan yoo wal caalle malee waan jedhu Yesuus itti dabalee ani humna kootiin humaa gochuu hin danda'u jedhe moo hin danda'a jedhe. Sitti men jira beek. Sitti men jira. Maaliif jedhee lafa Karaan is free. The mangad is open. Mangad banaadha karaan itti dabaluu dandeessa. Ani ittiin dabalin siin jedhee irraa sidhoo guddaa sagalee waaqayyo. Fakkeenya anama sitti meera macaafa 66 kanatti ni namana jecha tokkollee keessaa hir'isee itti namanu tokkollee itti dabalee itti namanu. Kana amani. Wanni kun barreeffamee goggogee jira miti goobasii kiyya. Waan barreeffamee itti dabaluu hin dandeessa. Hiikoo biraa kamitti goota afaan Oromootiin akkamna. Amma fakkeenyaaf roobeeraan gartee barataadha yoo jedhe manni barumsaa baratuma jettee fudhatta. Barsiistuudhaan jettuun. Yesuus dubbii Yesuus yoo kan fudhatu taate macaafatti amana anattis amana waaqayyottis amana ifichattis amana jedha macaafa yoo kan amantu taate Yesuus itti dabalee ani humna kootiin humaa gochuu hin danda'u abbaa koo irraa kan dhaga'utti nan farada firdiin nan faradus qajeelaadha jedhe itti wayin dabaleen. Dhugaadha kun sitti meeraan beek kanaan maaliif jedhee hiikisaa maal jechuudha isa kana hiikasaa ati amma hiikeyye ani humaa gochuu hin danda'u jechuun haa hiikeyye. Tokko Yesuus Kiristoos akka lamatu jira akka lama dhaggeeffadha yoo na dhaggeeffate duwwaan si hima jechuudha. Ragaa wajjin ammas. Kanuma dhaabadhee si himaati. Amma ragaa wajjin ka konara waan hin jirre tin dabalini kan ragaa boqonnaa wajjin inshallah. Ayyee. Ragaa faana si hima lachuu ragaa faana hima. Tokko Yesuus Kiristoos ergamee dhufuusaa eenyuuf ulfina akka laatu himuu barbaade Yesuus Kiristoos. Eenyudhaaf ulfina akka laachuu barbaade Waaqayyo abbaaf ulfina kennu akka barbaade tokko ibsuu barbaade tokko akkamitti haasa'u jirra humna hin qabu jedhaate humna ni qaba kan jettu fidi. Isa sittiin himaa qoyka na dhaggeeffadhu. Fakkeenyaaf homaa gochuu hin danda'u jechuun isaa maal jechuudha. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos akkuma nama siin jedhe Filiiphoos boqonnaa 2 kana lakkoofsa 6 irratti aboo waaqummaa sana hunduma isaa dhiisee nama ta'ee jedha. Nama ta'e gaafa jedhu Yesuus Kiristoos lafarra yemmuu ture aboo waaqummaadhaan ture toon ta'in namummaadhaan akka namaa nyaatee akka namaa dhugeetu akkum namaatti waan namni uffatu uffatee akkum keenya dhugee jiraachaa ture Yesuus lafarra hubadhu laakan kana beekuu danda'u sirra jira kanaaf nuti Yesuus Kiristoos waaqas nama kan jennu kanaafidha hubadhu Yesuus Kiristoos waaqa guutuu nama guutuudha jedha macaafni qulqulluun nuun illee kanuma dhugaa baana kiristaanonni illee kanuma himan dubbii kana Yesuus nama guutus waaqa guutus Yesuustu jedhe moo atitu jedhe kana xumurree isatti siice'a eewu jedheetti itti deemna kanuma qofa naa eeki Yesuus itti dabalee ani kan jechuu jiru kun eenyu eewu jedhe ani humaa gochuu hin danda'u humna kootiin kan jedhe kun Yesuus moo Yesuus miti Yesuus Kiristoosidha Yesuus humna isaatiin waa gochuu hin danda'a eeyyen hin danda'u jedha ka maaf eewtu siineenyutu uume siineenyutu uume ani uumaa kiyyarraa haasa'utu jiru dandeettii Yesuus irraa haasa'u jirra Yesuus itti dabalee okay nama waa uumuun dandeettii maaliiti waa uumuun dandeettii waaqayyooti kiyyaa miti anaafeti uumama malee uumaa miti anaafeti kot Yohaanis boqonnaa 1 irratti jalqaba sagalee ture waan hundumtuu sumaan ta'ee sumatu nama ta'ee jira eenyuun inni eenyu taasiseen kan amma fakkeenyaaf qalama kanaan yoo maqaa kan keetti katabe anaa ittiin katabe malee qalamni ofii hin katabu Tudimmoo waan katabe. Karaan wajjisa sen eenyu qottoodhaan muka tokkoon yoo waa mure qottoon hin murre anaatu mureen malee qottoodhaan. Qottoon illee waan biraadha. Ati waan biraadha. Yesuus waan biraa waaqayyo waan biraati. Waan jedhe amma boqonnuma kana kiristaanni yoo itti amantan biyya lafaarraan fudhattan Yesuus ani jedhe ani humaa gochuu hin danda'a jedhe moo hin danda'u jedhe waan barreeffamee jiru.
kan isa siikutti jira beek oddoon inni dhaabatee jechaa jiru Yesuus eessa hin danda'u jechuun maal jechuu? hin danda'u jechuun namummaadhaan sitti meera Filiphos boqonnaa lamarratti waa hundumaa humna waaqummaa wal isa qixxeessu dhiisee bu'eera amma beeki nama ta'ee jira beeki lafa amma dubbachaa jiru kanatti nama ta'ee Yesuus biyya lafaarra gaafa jiru nama moo waaqa? Nama. Kanaafuu nama Yesuus biyya lafaarra nama waa takka hin danda'u biyya lafaarratti miti. Namummaadhaan moo hafuura qulqulluudhaan guutamee Yesuus biyya lafaarra deddeebi'aa ture kuni kan barsiisaa ture kuni waaqa moo nama? Dhaggeeffat nama ta'ee jedhamu nama ta'e akkamitti ati waan akkamitti nama ta'e jedhu hayyee nama ta'e okay ilaal biyya lafaarratti namaami Yesuus nama ta'ee nuuf du'e beeki nama ta'ee nuuf du'e waaqatu nama ta'ee nuuf du'e jechaa jira beeki aboodu warra hin jirru biyya lafaarra gaafa jiraachuu ture waggaa 30 fi maal biyya lafaarra jiraate kana nama moo waaqa namummaadhaan lafarra ture dhiisee bu'ee jedhamu. Okay, kanuma nade waggaa 33 moo 30 jiraate kana namaami. Maa sodaata? Indidin? Sodaa miti beeki. Ila ati garatti geessaa jirtutu ila maal sitti fakkaate akkami beeki. Okay. Isatti na dhageessu sana cufatteetu isatti himtu duwwaa qabatteerta. Okay. Yes. Okay. Arra dhufee naanniiftu bakka silaa Yesuus Kiristoos. Okay. Ani waaqayyo bakka jedhu taate hin niktu bakka kana dubbii Yesuus kana maal diddan atiitu Yesuus irra beekamoo Yesuustu of beeka anu Yesuus inaan beeka maal akkamitti Yesuus irra no waa'ee kan amma fakkeenyaaf sii kana anaatu waa'ee kan keetii sirra si beekamoo atiitu narra of beeka anaatu irra of beeka Yesuus Kiristoos irra siitu isa beekamoo isaatu of beeka maal jechuudha akkamitti anaayyuu isatu na beeka isatu fakkeenyaaf humna waaqayyoon sii kanne qabda moo qabdooti qaba humna waaqayyoon sii kanne sanii waan hunda raawwachuu ni dandeessa humna waaqayyoon naa kenneen hundumaa nan danda'a humna waaqayyoon naa kenneen kiiloo 200 kiiloo 500 700 800 fuudhuu hin dandeessa aga humni waaqayyoon naa kenne jira beeki aga qaba beeki aga qaba beeki okay Yesuusis humna waaqayyoon kanneef hin qabu moo qabu ati ila inni mataa isaanii waaqayyoodha sin jechaa jira akkamitti ati waan jedhe yaa baraan walii maafan diddanii waanuma keessan kan caafame quraanaa miti osoo quraanaan raafiddee waaq Allah waa takka gochuu hin danda'u naan jedhe hin waaqessu an dhiisee hin deema malee pheenxeen taa malee waan siin jedhe dubbii kana Yesuustu dubbate Yesuus ofiis ani homaa gochuu hin danda'u jedhe ati akkamitti dandeesseettaan kanaafuu maaliif jedheedha amma sababa ila maaliif jedhatama Eudu waan fudhatiin. Maaliif jedhe ayyee ni kijibe hin danda'u jedhe waan jedheef naayim. Hin jenne sin jechaan jiru beeki. Atan mala hin jenne sin jechaan jiru jedhamee caafamee jira beeki. Waan caafameedha beeki. Waan ni caafame kun dhugaadha moo dhara? Akkam maal jechuudha dhara akkamiin ta'a sagalee waaqayyootiin. Dharraa sagalee waaqayyoo keessa jiru. Ati hafuurri qulqulluudhaan gaggeeffamee caafame kun dogoggora moo sirriidha? Wanta as keessa jiru tokko illee dogoggora hin qabu. Tokko. Eegan qabaanne Yesuus humna isaatiin homaa gochuu hin danda'uumi. Fadha waaqayyootiin yoo taate malee. Eessa dhaabatee jedhee lafatti danda'u jira lafa. Biyya lafarra dhaabbatee jedhe. Biyya lafarra mukarra dhaabbatee adin beeku. Yeroo sana Yesuus Kiristoos namummaadhaan jira moo waaqummaadhaan jira kana naa himaa dhimma si gaafadha. Ayyee waan silaalchisuun amma waan silaalchisu dabara wangeeluma kana waanuma si qofa laalchisu yoo boqo. Hin darbinu. Yeroo sana Yesuus dhaabbatee mukarra dhaabbatee gamoorra dhaabbatee lafarra ka dhaabbatee hin beeka. Yesuustu waan kana dubbatee hin beeka. Dubbii Yesuus hin fudhattu. Wangeela Yohaannis 14 qofa naa dubbisi anis ijoolletiyaan mana barumsaa geeffadha Islamic School weekendi. So wangeela Yohaannis 14 dubbisi si laallata kun boqonnaan kun. Isa kana dura si ibsa. Isa kana si hubatteetta waani maaliif Yesuus Kiristoos yeroo baay'ee really gaaffii kana yeroo baay'ee gaafata wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 dura hubachuu qabda kan tokkoffaa Yesuus Kiristoos kan kana jedhe yeroo sanatti Yesuus Kiristoos namummaadhaan jedhe. Okay, nama. Gobas, I like that. Thank you. Nama. Waaqummaas namaas hin qabu yeroo san nama qofi.
Dhiisee bu'ee beeki humna waaqummaa sana yeroo sana Yesuus Kiristoos waaqummaa isaa namummaa isaa sekendii takkaafadanii baati. Maal jechuudha? Waaqa guutus ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ fully God fully man jettanii amantanii mi? Waaqummaan isaa sekendii takkaafadanii baati namummaan isaati waaqummaan isaa. Dhiisee bu'eedha ka. Dhiisee bu'ee jedhamu. Dhiiseedha. Eega dhiise nama ta'e mi? Nama. Amma lafarra turetti nama. Garuu waaqatu nama ta'e. Amma kararra na dhufte biyya lafaarra dhaggeeffadhu. Taa'uu dhiisu atama keenyaaf humna qabda fakkeenyaaf kootu waan tokko siyaa gaafadha nama. Fakkeenyaaf atamma 1 kiiloo 5 kaasuu dandeessa fakkeenyaaf si himaan dhaggeeffadhu. 1 kiiloo 5 kaasuu dandeessa moo dandeessu amma fakkeenyaaf. Maybe yoo danda'u mala danda'u dhabuu mala fadha waaqayyo irra dandeetti waaqayyo irratti. Kana jechuun fakkeenya 1 kiiloo 5 otoo kaasuu dandeessu yoo dhiifte nan kaasa garuu nan dhiisee Yesuus Kiristoos gochuu otoo danda'u dhiise kana kijiba yeroo san kijiba jechuun ni kijiba waan danda'u takka hin danda'u jedhee kijiba jechuun waaqayyo ni kijiba. No inni ise kanaafuu Yesuus ni kijibe jechuun. Waan inni ise ni kijibe. Anama fakkeenya koot anama keenya si abaaruu nan danda'a garuu si abaaruu ninni hin barbaadu akkas jechuudha hiikisa. Okay Yesuus osoo danda'uuti hin danda'u jedheen barattoota miti. Inni ise hin barbaanne. Hin danda'u jedheen miti. Maal waaqummaa maaliif dhiisee jira? Ammoo gochuu ni danda'ami. Na dhaggeeffadhu. Gochuu ni danda'ami Yesuus. Fakkeenya dhaggeeffadhu. Gaaf seexanni dhagaa kana daabboo godhi nyaadhu jedhuuni gochuu danda'ee godheera beeki. Garuu inni ise hin barbaanne gochuu. Dhiisuu fi gabaabsi. Yesuus Kiristoos yeroon waa hunda gochuu hin danda'u jedhu kana barattoota ni kijibe malee ni danda'ami. Kijiban jedhamu ka dhiisuun kijiba miti beeki. Dhiisuun kijiba miti beeki. Dhiisuudha. Fakkeenyaaf ani waan kana kubbaayyaa bishaanii kan ol fuudhuu hin danda'u yoon jedhe laphee kiyyaan ol fuudhuu osoo hin danda'u kan hin beeku uummata ni kijibee jechuudha. Kijiba jechuun si galee. Jechuun akka lamatu jira. Fakkeenyaaf tokko amma eeyyama waa gochuu hin barbaadu jechuudha hiikisaa gar tokko. Gochuu hin barbaadu hin danda'uun adda adda. Hubadhuudha. Fakkeenyaaf namni meeshaa dhaggeeffadhu. Oobsi namni meeshaa namatti dhukaasu baatu tokko yoo namni dhaqee dhiitee itti dhukaasaa keessatti danda'a garuu gochuu hin barbaadu. Akkas jechuudha gar tokko. Waaqni waan danda'uu fi waan hin dandeenye qaba. Waaqayyoon waan danda'u waan hin dandeenye qaba. Waaqayyo waan hundumaa danda'a waan hin dandeenye hin qabu. Yesuus waaqa moo waaqaa miti? Waaqa. Nama guutuu waaqa guutuu. Waan danda'amu hin danda'u. Waan hundumaa danda'a. Biyya lafarratti nama naan jettee dhiisika. Nama ta'e miti. Abboo kana fudhatu. Okay, anyway, gara Yohaannis 14 na dubbisi. Fixadhe ijoollee boofiin deemu. Dhaggeeffadhu. Dhiisuu fi dadhabuun adda addala. Namni hin danda'u jechuun inni iseera. Inni isee bu'ee beeki. Dhaggeeffadhu. Afaan Oromoo qulqulluu Harargeen sitti haasa'u jira. Hakutaa kudha takkaallee taatu afaan addaa loqon. Waan jedheef Yesuus Kiristoos yeroo humna isaatiin uumaa gochuu hin danda'u jedhuun san dhuga itti dubbate moo itti kijibe barattootatti? Dhugaat maaliif itti kijiba? Yesuus Kiristoos koo cubbuun soomni koo cubbuu keessaa tokkodha. Yesuus Kiristoos immoo cubbuu keessaa uumaa hojjanne beeki. Okay, kanaafuu hin danda'u miti. Hin danda'u jedheen hin danda'u mi? Kanaafuu sababni hin danda'u jedheen maalidha? Gochuu dadhabeeti moo? Naa himi sababa hin danda'uuf jedhe naa himi ragaan sababaan hin danda'uuf jedhe sababaa kanaa jedhe naa himi. Gochuu hin barbaanne fakkeenyaaf Filiiphoos boqonnaa 2 jaarratti dhiisee inni ise gochuu hin barbaadu fakkeenyaaf yommuu isaan fannisanii lakkoofsa 14 lakkoofsa Yohaannis 14 lakkoofsa 12 hin deema bakka. Ani deeqa shanin qaba. Garuu yeroo biraa nan deebi'a yeroo biraa na deebise yeroo nufe. Bakka shan booda deeqa. Abbo cufuudha gooti irraa boqonnaa tana dubbisii deem deeqa lama booda baane. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 dubbisi. Oobsi du'a waadaan agal. Hiikatti kennina inni namoo. Kuni keeti. Inni dubbisiiti Yohaannis 14 Raayilaanqa 14 dubbisi achi booda hiikatti kennatummaan kun si laallata waa'ee warra amane si laallata Yesuus hin laallatu si Islaama laallatu Pheenxee laallata dubbisi waa'ee keetis antilaantee bichaa no dubbisi
yaa macaafni Dubbisi amma. qulqulluun kan koduu miti hunda keenya laallata siillee laallata kun siillee Boqonnaan kun warra Yesuusitti amanee laallata. Bakka kana na dubbisi. Dubbisi. ayyee meeqa jette Wangeela Yohaannis 14 boqonnaa 12 irraa ilaa 14 dubbisi. Yohaannis 14 lakkoofsa 12 Eeyyen. Take this one off. ilaa akkas jedha dhaggeeffadhu gaa dhugumaan dhaggeeffachaa jirtamu akkam Achuma dhaggeeffataan jira. akkas jedha dhugumaan isiniin jedha namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaas in hojjeta ani gara abbaa waanan dhaquuf kana irraa kan caalu iyyuu in hojjeta abbaan ilma isaatiin ulfina akkuma argatutti waanuma isin maqaa kootiin kadhattan ani nan raawwadha waanuma tokko isin maqaa kootiin yoo kadhattan ani nan raawwadha jedhe Amen. Ayyo. Dubbii kana eenyu dubbate? Gooftaa Yesuus dubbate Okay, irra sidee beekane. Dhugumaan isiniin jedha. Dhugumaan isiniin jedha. Namni anatti amanu waan an hojjedhu hundumaan hojjeta jedhe. Eenyu jedhe? Gooftaa Yesuus Gooftaa Ati Yesuus nama Yesuusitti amanu moo namatti hin amanne? namatti amanuudha Ati nama Yesuusitti amanu moo nama hin amanne? Boqonnaan kun nama Yesuusitti amanee laallatta moo warra itti hin amanini? warra itti amane namatti amanu Goobas, Yesuusitti amantee jirta? akkaman fakkaadha amma yoonaatti amma sa'aatii amma kanaa si faana ture ammallee gaafii kana na gaafatta Suma gaafadhe, suma dhugoomsuufi. Okay, ni amanta. Yesuus akka jedhu namni anatti amanu waan an hojjedhu hundumaa hin hojjeta jedhe. Waan Yesuus hojjetu hunda ni hojjetta? ani moo eeka maafi waan inni hojjetu maa inni wanti inni hojjetu fakkeenyaaf maal fa'i Goobas, Yesuus Kiristoos Yesuus Kiristoos hojii isaa keessaa du'aa kaasee bishaan gartee wayinitti jijjiiree bishaan irra deemee wantoota adda addaa godhe. Ati du'aa ni kaaftaa? akki jedhe kana sit hojjetan jenne beeki kan maqaa kootiin jedhaa beeki maqaa kootiin No, akkas hin jedhu. No, akkas hin jedhu. Maquma feeteenu hojjechuu dandeenya. Dhageessii dubbisa. Inni dubbisa uma kaanis boqonnaa 10 aga kudha waan jedhe ilaal. Dhugumaan na dhaggeeffadhu ka. Waan kun si laallata nam tokko laallatu arra nama du'aa kaastee deemu qabda galgala kana. Atillee yoo tamante sillee laallata beeki tamane sillee laallata dhugaa siin jedha. Anaa miti. Ani ittiin amanne, ati itti amane, warra itti amane jedha akka jedhu dhugumaan isiniin jedha namni anatti amanu jedhe namni maannim so'u baanan san abbaa fedhe anyone who believe in me namni Yesuusitti amane waan Yesuus hojjetu hunda ni hojjetamu hin hojjetu. In hojjetaa jedhe in hojjetaa. Yesuus Kiristoos bishaan wayinitti jijjiiree bishaan wayinii jijjiiruu hin dandeessa. Yesuus takka boqonnaa kanaa kijibe takka Yesuustu kijibe takka atiitu kijibe. Ni dandeessa bishaan amma bishaan ni fida wayini jijjiiruu dandeessa. Maali barbaachise amma jijjiiruun yeroo sana hoo Yesuus Kiristoos sababii jijjiireef qaba jijjiiruun maali barbaachise amma. Anis itti amanuu barbaade akka boqonnaan kun dhugaa taate Yesuus namni natti amanu waan an hojjedhu hundumaa narrallee hojjeta jedhe ni hojjetta inaan eeyyee naan jette bishaan wayini jijjiiruu dandeessa hin dhuyina. An kaniin jedhu gaafisi gaafadha isa caafamettiin idda namantu ta'e akkamitti sanaan godhutti amantaati. Nana mana arguun barbaade piraakti akka ati amante laaluuf yookaan hin amanne yoo amante hin hojjetta yoo hin amanin hojjechuu hin dandeessu. Oyeeshi isa nan godhutu caala moosa kana keessatti caafamee amantaati. Isa ati gootu Yesuus warri natti amane ana caala hojjetan jedhe Yesuus yoo takka hojjete isa caala yoo du'aa tokko kaase ati kudhan kaasuu dandeessaa jedhe kuno. Du'aa maaliif kaaftadhaam du'aa maaliif kaaftadhaam. Yesuus du'aa kaase moo hin kaasne? Kaaseera. Maqaa eenyuutiin kaase? Maqaa maaliin kaase? Kan jedhee kaase abo maqaa eenyuutiin kaasa?
ati du'ani kaasta ati du'ani kaasta Yoo ka'uun barbaachise barbaade ni kaasta ni barbaachisa ni kaasta hin jedhe namni natti amane waan an hojjedhu hundumaa hin daawwata jedhe goobasi kee ni kaasta moo kaastu maaliif ila